Yooyaa harka fuuna kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa sagalee obbo akkam jirtan nagaan keenya jaalala bakka jirtanitti sinaa qabu sagantaa keenya irraatiin oduu jajjabduu fi haaraa qabannee isinii dhufnee jirra amma dhuba qophii keenyaatti waliin tura kanneen miidiyaa keenyaaf haaraa taatan laayif sabskraayib gochuun hin dagatinaa isiniin jechaa gara gabaasa qopheeffannetti isin dabarsinaa nu faana turaan afeerraa teenya. Woboon haleellaa waraana bilchiginaa irratti fudhatu cimsee itti fufee jira. Yeroo kaaba Itoophiyaatti lolli guddaan TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti banamaa jiru kanatti Woboonis giddu galeessa biyyattii keessatti haleellaa cimaa humnoota mootummaa irratti fudhachaa jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa Koonyaa Gujii lixaa keessa socho'u waraana mootummaa gabroonfataa Abiy Ahmadiin hoogganamu irratti tarkaanfii ilaalee isaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessaa jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon godina Gujii lixaa Aanaa Dugda Dawaatti lola hagayya 24 fi hagayya 25 bara 2022 waraana PP waliin gaggeesseen humnoota diinaa du'aa fi madoon adabee jira. Woboon lola Gujii lixaa Aanaa Dugda Dawaatti humnoota mootummaa waliin gaggeesse kanaan meeshaalee waraanaa hedduu fi hidhannoo garaagaraas diina irraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Oduma wal fakkaatuun gootichi Woboon zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo diina haleeluun dishqaa hiikkatee jira. Irree fi gaachanni uummata Oromoo Woboon hagayya 26 bara 2022 godina Gujii bahaa keessatti har'a ganama gootichi waraana bilisummaa Oromoo Woboon zoonii kibbaa Cibraan Soddon Booroo haleellaa aanaa Bulbulii fi Malkaa Gubaa jidduutti humna weerartuu Abiy Ahmad irratti baneen dishqaa fi bireena dabalatee meeshaalee waraanaa hedduu diina irraa hiikkachuun dantaa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jira. Nonni mootummaa Itoophiyaa fi TPLF kaaba Itoophiyaatti waraanni deebi'ee eegaluurratti quba walitti qabaa kan turan humna qaban walitti bobbaasuun waraana Finfinnee fi Maqaleerraa labsuun wal barbadeessaa jiru. Humni Tigraay naannoo daangaa naannoo Amaaraa fi Tigraayitti adda waraanaa bahaa Zoobilii fi Tagulush iddoo birootti ammoo haleellaa bananiin humnoota mootummaa irratti miidhaa qaqqabsiisuun himamee jira. TPLF fi mootummaa gidduutti lolli guyyaa lamaaf itti fufee kan jiru hoggaatu bakkoota kaleessa lolli itti eegalee ture. Zoobil dabalatee dhiyeenya Walqaayitiitti TPLF humnoota Amaaraa fi raayyaa ittisa Itoophiyaadha meeshaalee waraana gurguddaadhaan rukutuun himamee jira. Humni TPLF naannaa Walqaayitiitti humna waraana Abiy Ahmad guddaa buufatee ture meeshaa waraana moortaraan haleeluun kan himame. Humni mootummaa fi naannoo Amaaraa humna TPLF haleeluu irraa gara ofirraa ittisuutti qajeeluun isaanii himamee jira. TPLF gara daangaa naannoo Amaaraa qofa otoo hin taane gama daangaa Affaariinis konkolaataa hedduudhaan humna si bobbaasaa jiraachuun himamee jira. Akka himamaa jirutti TPLF gara bahaatiin loluu kan filatteef mootummaan Abiy Ahmad humna guddaa walitti qabuudhaan gara kaabaa waan geesseef humna mootummaa Abiy Ahmad addaan facaasuudhaaf loohee Affaar galuudhaan daandii gurguddaa qabachuudhaaf akka deemaa jirutu himamaa jira. TPLF mootummaa Abiy qofaa wajjin lolaa akka hin jirre kan hime mootummaan Eertiriyaa haleeluudhaaf qophaa'aa jedhee jira. Humni Tigraay waraana mootummaa federaalaa fi humnoota naannoo Amaaraa guyyaa kaleessaa haleellaan irratti banan jechuun himate. Ofirraa qolachuu adachaa waraanaa jiddu galeessa humna Tigraay himanii jiru. Loltoonni lamaan kan Finfinnee jiranii fi Maqalee jiran deebisanii kaabatti eegalaniin lubbuun ilmaan hiyyeessaa rasaasa irbaataa tahaa jiraachuutu himamaa jira. Fannoon Amaaraatiif raayyaa ittisa biyyattii kaleessa akkuma dhaqee lixa Tigraay buufateen haleellaan guyyaa har'aan tana irratti akka raawwatame kan himamaa jiru. Juntaan Tigraay gara bahaa daangaa naannoo Affaariinis yeroo ammaan tana lola guddaa banuuf sochii gubbaa jiraachuutu himamaa jira. Abiyyi kaabatti waan qabu marayyuu baha biyyattiitiif jiddu galeessaa gooruudhaan kan keessee jiru hoggaa ta'u ammoo asiin loo'ee seenuudhaaf kan murteeffate TPLF daandii guddaa gara magaalaa
magaalaa biyyattii Finfinnee geessu dabalatee naannoo Affaar bakkoota murteessaa qabachuudhaaf TPLF imala isaa guddas jalqabee jiraachuun himamee jira. Humni TPLF lola dagoonni gubbatti kaleessa banamee ture har'aan tana akkuma gaariitti ofirraa qorannee jirra kan jedhe mootummaan jiddu galeessaa kan Abiyyi Ahmad kanarratti waajachuu baatus ammoo humna guddaa konkolaataa 100 lakkaa'amuun garasitti keessaa jiraachuun isaatis himamaa jira. Gaanfa Afrikaatti namoonni balaa beelaa hamaaf saaxilaman miliyoona 22 gahuu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibse. Rakkoon beelaa gaanfa Afrikaatti mudate kun qormaata addunyaa osoo hin ta'inii fi lubbuu namootaa osoo hin galaafatin deeggarsi taasifamuu akka qabu dhaabbilee garaagaraatiin waamichi dhiyaataa jira. Biyyoota gaanfa Afrikaa balaa hongeetiin rukutaman jechuun Keeniyaa, Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessatti namoonni rakkoo beelaa hamaaf saaxilaman miliyoona 22 gahuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti sagantaa nyaataa addunyaa ibse. Dhaabbatichi waqtii roobaa 4 walitti aansee biyyoota 3 keessatti bakkeewwan tokko tokkotti osoo hin roobiin darbuu isaatiin beeyladoonni miliyoonaan lakkaa'aman dhumanii jiru, midhaan badee jira, namoonni miliyoona takka ammoo qe'ee irraa buqqaanii jiru jedhe. Daarektarri olaanaa sagantaa nyaataa addunyaa Daavid Beezil rakkoon hongee kun furmaata hin arganne hawaasni addunyaa uummata gaanfa Afrikaa balaa beelaaf hamaaf saaxilamaniif dirmannaa taasisuu qabu jedhan. Jalqaba bara 2022tti sagantaan nyaataa addunyaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti namoonni miliyoona 13 ta'an beelli akka isaan mudate akeekkachiisuun dhaabbileen gargaarsaa birmannaa akka taasisan ibsee ture. Haa ta'u malee weerarri Raashiyaan Yuukireen irratti taasifte xiyyeeffannaa dhaabbilee deeggarsa namoomaa gaanfa Afrikaa irraa naannessee ture jedha ibsi gabaasni The Guardian qabatee jedhe. Waraanichi gatii nyaataa fi boba'aa qaaleessuun haala gaanfa Afrikaa keessa jiru hammeessee jira. Walakkeessa bara 2022tti roobni bakkeewwan garaagaraa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti mul'achuu dhabuu hordofee lakkoofsa namoota beelanii miliyoona 20 dhaqqabe jedhu ibsi sagantaa nyaataa addunyaa. Dhaabbatichi akka jedhutti hanga fulbana bara 2022tti namoonni beelaa miliyoona 22 ni ga'u jedhee jira. Waqtiin roobaa shanaffaan yoo hin roobin beelli hammaataan naannicha kan mudatu ta'uu fi lakkoofsi namootaas kan dabalu ta'uu hubachiisuun hamma bara 2023tti fedhiin deeggarsa namoomaa barbaadu daran kan dabalu ta'uu akeeka. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii sagantaan nyaataa addunyaa namoota beelan gargaaruuf ji'oota 6 dhufan keessatti doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 18 barbaachisa jedhe. United States baatii darbe keessa namoota balaa beelaa jala jiran gargaaruuf doolaara Ameerikaa biliyoona 1.2 kan beeksifte yommuu ta'u, biyyoonni biroos deeggarsa kana irratti akka hirmaataniif waamicha taasiftee jirti. Guutummaa naannoo baha Afrikaa keessatti bara kana namoonni miliyoona 50 ta'an hanqina midhaan nyaataa hamaaf saaxilamuu akka danda'an dhaabbileen naannichaa kanneen akka IGAD ibsaa jiru. Madaalliin misooma mootummoota baha Afrikaa IGADiin adeemsifame akka mul'isutti dhaabbileen gargaarsa idilee addunyaa waraana Yuukireen irratti waan xiyyeeffataniif hanqinni midhaan nyaataa hamaan baha Afrikaa mudachaa jira. Hooggantuun misooma idilee addunyaa United States Samantha Power hongee gaanfa Afrikaa mudate furuuf kan hojjetan ta'uu jimaata darbe ibsa Naayiroobiitti kennaniin beeksisanii jiran. Samantha Power rakkoon nyaataa kun rakkoo guddaa addunyaa akka hin taaneef biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa Itoophiyaa, Keeniyaa fi Soomaaliyaa keessatti gargaarsa nyaataa hatattamaatiif kan oolu doolaara Ameerikaa biliyoona 1.2 ifoomsan.